عارف كم التيتة توتو نارسة سر أنا مرة سامي إنه ما تسمعت أسبيبر أما أنا أسمع جدتي سمع جدتي الملك خالد دبي شادي سنفكي عايشين نديفتي أما تندي سون بس مجا قالوا قاري داكو لا ربنا أصدق فكي عبد إنك خالد أيام فكي عندهم بوري خالد ديسي رواني في مامدي أنا عايشة رواني جلد ربول لنا ندو أما خين آخر التخيط أو تارو تاو ورا كده يعطي سكاني سيرور قدام سيادة فين ديسة ناچ ما لفدفت أتفكر دوران وجهنا هاي كابونا نجنة تقول كلني نقرأهم فيديو نقرأهم دوغادا دتشنا ما فتوى صوت ثاني دتشنا ما تني إجاني نقر إجاني نقر رفتي برموان في يوم سينما إذا رفتي نمني ولد دقيقة فدو سينما سيمو نمني ولد نقرأ كذي جورا كفدو أياني ميتي واندوغات أياني على فبوي انتوك إنسي والله اللبون سباس والله أنا كنا سندين في كبجايا أيه والله عادنا يانتي إنه ما تو حركة الله تصل وای ajaa'ib qabdaa'u Aishaan yoo achi keessa jiraattee jechuun jaaloo jidee baatte wooma lama maal taaju shurubbee jaartee jeesaa miti naaf isiitu wallaala as keessatti Aishaa naafeetii wallaala takkaffaarratti maan riistee deemtus isiinu mana kophaa galti. Meeni fakkaatti. Baatira wal fuuna taabarati. Osoo jaartee daadee moo taatee ulmaa teessise deeme nabira dhufe. Moo jaartii ulmaa teessise michoo sitti himte. Nagalla kasadan qabine. Dirqiidha humnaan qabaalaa laa dhiiroo hin qaanfatu. Siyaachaa fundeessa naacha maaliif deefta? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota akkam jirtu? Nagaya fayyaadha jirtu yeemee haceenu fayya qabdanii jajjabaattanii baga jiraattan jimmaa mubaarak akkami odeessa salaamanni fayya qilleensarraan bararee isin haa ga'u kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan islaamaa hundi keessan isiniin jaaladha salaamanni fayya isin haa ga'u akkasuma salaamanni rabbiitiin isin biraa jiraatu. Egaa hordoftoota kabajamtoota akkam jirtu? Akkami odeessa maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu nun dadhabinaa gaa osuma isin nu dadhabdanii beeynuuti viidiyoo haaraa qaqqabannee isinii dhufnaa waan nu dinqisiisu waan nu ajaa'ibsiisu waan ajaa'ibaa tiin qabadhee dhufee akkam jirtu? Egaa warri chaayinaala kanaaf haaraa taatan gabbu'aa sabiskiraab laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Isin malee waan qabnu gaa'ii. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota har'a waan inni qabadhee dhufe Fahamii fi Aishaa. Fahamii fi Aishaan maal walii ta'an? Dachee fi Aishaan maal walii ta'an? Egaa Fahamiin ani obboleessa kiyya akkuma beektan ni beektan jeetii yaada. Obboleessa koo jilatan qofaami haboon xiyyanaa dhalte inni jechuudha. Garuu dhalaadhaaf jecha na jibbe Fahamiin. Duraan galgala ganama na dawwala gaafama yuutuubii jalqabu fa'aa dachaasiyyee naan ja'a jaalalti gaafa sannaa qabu warree isa qottee dhalaadha. Dhalaan garuu sheeyitaana akkuma isin beeytan ka'a. Haa ta'u ani michoon jaalallee isaatii na jalaa fudhatee ammoo michiyyoo irra waan malee dalage. Wanni michiyyoo irra dalage Fahamiin akkuma beeytan jaartii isaa ta dhaltee ciiftu ulmaa agartanii jettan viidiyoo ayyaan faamilii irratti viidiyoo dimaashii isaa isin gaddiiftee jaartii isaa ta ciiftee ulmaa teessisuu dhiisee Aishaa jala deddeemuudhaan beekama yeroo ammaan tanaa Fahamiin. Jaalalti isaanii akkuma itti fuftetti jirti. Hiccitii isaa Aishaan dhaga'uudhaan Aishaan itti garagalte gaa. Aishaa wanni nuti siin jennu san dhugaa taateemi agartee takkanaati ammallee ganaadha soba innis sobee if jala si oofu jaartii lafa dhiisee agartaa
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Mee dubbii osoo isinitti hin guddanne waan faamiin godhatu. Aashaa fi faamiin maal waliin jiran? Wal lolammoo, wal faarsammoo maali? Kunoo viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofaa waa hedduun qabadhee isinii dhiyaadha. Nuni fatinaa isin numa dhageeffadhaa. Ajaa'iba yeman keessaa deemaa jira. Waan ajaa'ibaa jaartiin jaarsa namaarra jaalatti. Dardaran jaalattu, abbaa ilmaanii jaalatti. Waa hedduu dhufaa jira. Waan kana hunda nu faana turaa isin galgaluu viidiyoo qabadheen isinii dhufa. Kunuuti viidiyoon. Ariif akka battee hiitee tooto naarsee sirraa nama racheessee mi'inuma tasan caaltu as bee baramma. Viidiyoo hordofaa kunoo viidiyoo. Ilmi kan dia baca di sini pakai isin di tema sini di sini saja. Baru kali dah. Gaarii sidiif. Haala tadhii si. Dhugaan ishee fi maamiti ana Aishaa dhugaan hin jaaladha. Dhabuullee hin danda'u amma kayin akhiratti keessaa utaaluu taa'u. Warri ni maraatan hangattan namni nama raachuun Aishaa dhabe kayin dhugaan maraadhu. Dhugaan isinii fi maali? Maraadhu haafeeti. Akka nama takkaatti Aishaan samma kayin ana sii bira dhufe aartee jechuun gabbaatee kutte. Garuu ani kaameeraa jechuun kaayetiin namni tokko gaa'oo warri nam feenes warri kana keessa lafee ta'e ni jira. Sallallahu alaihi wasallam. Nama akka keetti kana fudhanii. Afur nu fagate. Ammoo maaliif jisan dhiiftee yemtaan hangata ishee ayyaaniif hin dhiisen. Jaartii ayyaaniif hin dhiise. Dhugaan isinii maali geeffadhaa. Aboo ayyaanii maaliif takaanfadhu haa? Magowwaa taate. Ayyaaniif hin dhiisee jira ishii maaliif dhiiftee hangatanitti illee hin galuusi. Mee ilaala uumanni godhatu. Takkasii tortoota kiyyaa Aishaa karadheetiin fidaa waan isin hangatu ni ilaala. Yaa buleen kiyya gaa'ee. Ammoo isin garaarratti hin jabaatinaa. Haaladhee maal sakkaalummaa illee haasa'ita. Kun Aishaa waan jettu dhagaya. Eenyu tamana keessa ilmoo isii dhaltee ilmoo jiitu kalloorra dhiiftee Aishaa jala deddeemtu anas borokar mana goote hata fuula bareedu. Akkanuma si godhe. Harki qullaa shaantaa malee wanta qaqqabne jala deemu deemta. Beeyteetu Aishaa. Toonni akkasii faameef keessaa haqi. Faayidaa dada. Ani achi tamam hanga hiyyaa ni beekaddaaya. An dhageeta si jalli deddeemnes maqaan abuusoo kana dhii. Aishaan beeka jiiti siifin kannaa waan fedhu. Har'aan booda Aishaan fadhajii. Akkas. Baga gartee citiisaa. Qoy. Waa meeqaa sirriitti agaree bal'aatilaa waa hedduun ta'isaa. Baga gartee Aishaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamutti viidiyoo isin mareetiin ture viidiyooti jallaalleeti qoy wanni mana kana si fide maali? Jaalala fide qaba. Akkuma waliidha ustasmeedha bada dhaabachuu Duraan kadhannee si dadhabnee bara Aishaa. Akkuma beeynutti faamii dhiiseetiin jiraan kunoo baatii fi Gumatti dhiifta Aishaa. sarraa quban kaanya bakkaanan jiru maaltu isa fiti. Kalaas nat deebii haa duuba. Egaa isa dhiifte firraa nat deebii. Jaasilaa qoy mee afaaniin qabattee badda. Namni namaa tokko ani fakkeenyaa sikki jibii. Ati jaalala hojii dabarsiisan irraanfattee kan warratti ammantaa. Ani jaalala dhugaati. Ati siif sobaa bar jaalala ammaffaati bar. Soba dhugaa keeti. Akkasi. Fakkeenyaa namni tokko bara ilmi namaa tokko jaalala geesse ani fakkeenyaaf jaalala keetii sikki jibee malee waan biraa sikki jibee. La. Ati kijibaadha faami. Ganama bariisan. Aishaa akkana. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota. Kunoo faamiin akkana ja'an Aishaan icciitiisaa garteeti itti garagaltee jirti. Akkuma itti garagalteetti itti fuuf gaa'aash. Agarte firraa ka jaartii dhaltee lafa dhiisiifii sin tolu. An duraaniin kadhee si dadhabe. Si kadheetiin si dadhabee arra waaniin an siin jiru itti dhuftee ammallee wuli itti dhufta. Akkasuma geeleen ta'e jaalatamtuun adde Faaximaan sitti himtee turte. Namni qaalii namaa ni dhaga'a. Arra baga karaa kanaa si dhufe faamiin. Goosh faamii. Garuu si garagalte akkam taate? Aishaa. Sii meeqa atuu ni beektaa miti? Mee hordoftootaa fi kabajamtoota viidiyoo isaanii hanga dhumaatti daawwanneeti walitti deebina. Dhonsidata fedhu siin jaaladha. Dillee hajjabaa dillee namni jawsan hundi hajjabaa Aishaan siin jaaladha lubbuun see baas anis dhuguma seeyatiin hayyee garuu. Dhuguma seetaa barate. Jaalattinis nama jaalatanii hooma jiraati. Amma fira harkanii deessuunis hooma jiraati. Ani duraan bar wanni ni muradha akka babbaleessa hiitee. Sababa
kanuma duratti kanuma duratti haala sirreeffadhoote afame ilmoo taate ijaartii ta'e rakkate naafate Dhugaa sitti himte gowwaa shanarra. akkasi. Tana qawween. Namni barnamni wal mina mata kun beekta ayyaan isa kana fee ni beekta garuu ammoo waan kana ana ayyaan maa jandi. Ayyaan maas jibbiti farada. Ayyaan dimashiteeti. Ambar walummaa jandi sinema walummaa ni fakkiyaa bani itti dhiiseu maal jandi si fakkiyaa bani. Ayyaan maa jandi sayyaa. Ayyaan dhessa jandi tata garaa qabdu ayi siin jaaladha siin fuudhu. Meeli fakkaatti. Baatira wal fuuna taabarati. Osoo siinatti jaartii taadee moo taatee ulmaata isiisi deeme nabira dhufe. Boo jaartii ulmaata isimichoo sitti himte. Nagalla kasa dan qabine. Dirqiidha humnaan qabaalaa laa dhiiroo. Hin qaanfatu. Siyaachaa fi hundeessaa naacha maaliif deefta? As fakkiyaa duraan wajjin. Haika bunaan hin jenne tokko inni nagara kun viidiyoo nagara kun dhugaadha. Dacha namaa fuutee osoo hin taane. Dacha namaa ta'e miti ijaanii nagare. Ijaanii nagare. Baga garte gaash. Namni wal dhaggeeffatu si finama. Siimu. Dandoon nu gargaarchi jiru dhaggeeffatu. Ayyaan. Ayyaani miti. Ayyaan dhuguu dubbattee hin kijibin. Kijiba. Tuqini si. Wallahi an lubbuu si baasa dhugaas. Wallahi. Hai. Ana kana sindeen kabajaaya. Ayyee wallahi. Aduna yaantaati namaa ta'u harka dallaa taasa. Assay. Duraanii sitti hime gaash. Dhaggeeffadha. Viidiyoon rabartee deeggartaa kan mata viidiyoo sun raamuratu hin jiru. Maarree xiyyaa lama. Ayyee dhaggeeffadhu si finama. Eenyuma baana dhiiroo dhamaa ajaabar. Ana abiyaasiitu wallaala. Dhageessee wanni viidiyoo raamurtu maali? Namoota taa'e sammalee hin taane waan beektan isin. Yoo nama naa yaadde maaliif fuutee hin galchin manatti margaartii san bira mana hin galchin garuu Aayishaan. Dhabdee jaalachuu. Jiraattee jechuun jaaloo jidee baattee. Daraartuu sudhabde. Maal taa'anii shurubbee. Jiraattee jeesaa miti naafi ishiitu wallaala as keessatti Aayishaa naabeetii wallaala takkaffaarratti maayinni ishitee himtus ishiinu mana kophaa galti. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Yaman dubbii ajaa'ibaa baasaa jirti. Qiyaamaan eegaltee tanumaa tabiraan barbaadinaadha. Haa'inumaa akkam jaasa faamin maal taaju shurrubbee ajjeesaa miti ani Aayishaan ajjeesa jaa. Waan ta'an eekam Aayishaa amma if eeggattu gaa. Sin dhabamsiisin gurbaan jaartis dhabee si dhabuu hin danda'u jaa. Of eeggannaa godhi sitti hime dhugaa duraanii sitti himaa ture. Karaan keessa laa'uu booddee ta'in ilaallagaa. Akkasii eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota. Har'a tanaan qabadhee dhufee viidiyoo akka gaseentanitti laayik, sheer, sabskiraab godhuu hin dagatinaadha. Guyyaarraa viidiyoo bareedaa isinii qabadheetiin dhufaa. Obboleeyyiin keenya qaqqaalii. Egaa waan ajaa'ibaa deemaa jira. Namni nama jaalate egaa nama ajjeesa akkuma taaju shurrubbee sanii akkuma faamiin jee faami ilmoo namaa nutti hin ajjeesin. Dhalaan tuulaadha yoo fuudhuu feete. Yoo atummaan dandeessa afuruu ni fuuta. Akkasii garuu dhaamsi kiyya dhalaan hogguu dhalte. Dhalaan hogguu dhalte gargaaruu feetii, quba qabaachuu feetii, tajaajiluu feetii, jaartii ta'e tajaajile yeroon harka kan jaartii ta'etti. Takkasiiti hordoftootaa fi kabajamtoota dubbii isinitti hin guddadhu kanaa ol. Kanaaf hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufu baay'ee isiniin jaalladha.